Ashama akkam jirtu akkaataa email accountii bilbila tokkorraa bilbila tokkotti dabarfatuu dandeessan bilbila haaraa yeroo bitattan email bilbila duraan irratti fayyadamaa jirtan isteeppii baay'ee salphaa ta'een yoo YouTube fi Facebook TikTok illee qabaattan salphumatti bilbila haaraa irratti akkamitti akka itti dabarfatuu dandeessan isin barsiisa. Viidiyoon kun yoo har'a isin fayyaduu baatellee guyyaa bilbila haaraa bitattanii email duraanii irratti dabarfatuuf deemtan baay'ee isin fayyada. Kanaafuu hanga dhuma sagantaa keenyatti like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Amma kallattii kara baromsaa isin dabarsa nafaana bu'a. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebi'ee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale emaila keenya akkamiin bilbila tokkorraa bilbila tokkotti dabarfatuu dandeenya yookaan bilbila haaraa yeroo bitanne akkamitti kan duraanii irratti dabarfatuu dandeenya yeroo bilbila haaraa bitannu yeroo hundaayyuu emaila haaraa banaa oolurraa akkamiin bilbila tokko yeroo dheeraa itti fayyadamuu dandeenya bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Karaa lamaan dabarfatuu dandeenya karaa lamaanuu isinin argisiisa tokkoffarratti kan isin argisiisu emaila keessa seeneen isin argisiisa. Ani amma emaila kiyya keessa seeneetiin jira emailli yeroo duraaf seentan jechuudha yoo duraan irratti hin banin haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Kanaafuu isin kan fayyadamuu qabdan jechuudha Google kan jettu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtuu jechuudha yeroo tokkoof irratti cuqaasnaa jechuudha. Sana booda haala isin argitan kanaan jechuudha barbaadee asitti nu fidaa jechuudha amma asirratti fingerprint akka nu irra keenyu nu gaafate yookaan ashaaraa quba keenyaan ashaaraan hin qollofadde jechuudha. Isin yoo bilbila keessan piiniin qollofattan piinii lakkoofsuma fuula bilbilaatiin qollofattan itti galchitu jechuudha. Nama ashaaraan hin qollofadde waan ta'eef ashaaraa quba kiyyaa yeroo nan irra kaa'e ni banamaa jechuudha kun haala isin argitan kanaani ni eegganna malee hanga inni nuuf banamu. Sana booda haala kanaan mata duree kana qabatee isiniif dhufa sign in with your Google account jedhee mata duree kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Asirratti illee yoo gadi buutan email or phone nuun jedha email yookaan lakkoofsa akka nu itti guunu nu gaafata jechuudha. Email bilbila duraan irratti fayyadamaa turre san qubee isaa takkallee otoo hin dogongorin bakka kanarratti ni guunnaa jechuudha. Bakka email or phone jettu kanarratti email keenya isa sirrii ni guunnaa jechuudha. Yoo lakkoofsa illee jiraate lakkoofsuma san asitti guunnaa jechuudha. Sirriitti adda baafadhaa taphni guddaan asirratti ani amma email kiyya haala isin argitan kanaan ittiin guutaa jechuudha hordoftoota kiyya. Ani amma email kiyya illee haala isin argitan kanaan itti guutee xumureetiin jira jechuudha. Isinillee haaluma kanaan itti guuttan email keessan otoo hin dogongorinii jechuudha. Eega haala kanaan itti guuttanii xumurtanii asirratti next ni jirti. Next tajettu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtuu jechuudha. Ni eegganna jechuudha hamma inni nuuf banamu jechuudha. Gar fuulduraan oofaa jira jechuudha hordoftoota kiyya. Sana booda haala kanaan email keenya maqaa email keenya asirratti qabatee nuuf dhufaa jechuudha. Yeroo xiqqoo harkisne jechuudha asirratti enter your password nuun jedha jechuudha. Password keenya akka itti guunu nu gaafataa jechuudha. Kanaafuu asirratti password email kana kan duraan bilbila kaan irratti itti fayyadamaa turtan jechuudha otoo hin dogongorin asirratti itti guutuu jechuudha bakka duwwaa kanarratti cuqaastanii bakka enter your password jedhu kanarratti cuqaastanii password keessan isa sirrii itti guutuu jechuudha. Nama password kiyya kunoo itti guutaan jira jechuudha. Ani amma password kiyya itti guutee xumureetiin jira isinillee haaluma kanaan itti guuttanii jechuudha. Password kana dogongoraan guunne jettanii yoo yaaddan jechuudha amma nutti mul'atu jechuudha tuqaan jira jechuudha. Isa kana adda baafatuuf jechuudha irra deebinee check godhuuf dogongoraan guunne jettanii yoo kan yaaddan ta'e jechuudha asirratti gadi buutanii sanduuqa kanarratti raayitii bobeessitu jechuudha. Show password bakka jedhu kanarratti raayitii itti gootu jechuudha sanduuqa kana keessatti. Sana booda wanti asirra hidhii asirra jiru kun ifatti isinitti mul'ata jechuudha. Haala kanaan itti guutu kana eega itti guuttanii xumurtanii asirratti gadi buutanii next ni jirti bakka next jedhu kana cuqaastanii gar fuulduraa deemtuu jechuudha. Nama yeroo tokko irratti cuqaasaa jechuudha next irratti ni eeggannaa jechuudha hamma inni nuuf banamu ammallee connection keenya wal qabataa jechuudha. Yoo connection keenya jabaate kallattimaan nuuf banamaa jechuudha. Sana booda haala kanaan mata duree kana qabatee isiniif dhufa email keessanii fi maqaa email keessanii qabatee isiniif dhufa jechuudha. Seera keessa jiru kana dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha. Nama yeroo kiyya waliin deemuuf jechuudha dubbisuun nan barbaachisu jechuudha. Private policy kana jechuudha seera fakkeenyaaf seera keessa jiru kana ni qeebaltaa inni duukaa waliif galtaa jedhee isin gaafata jechuudha. Kanaafuu jechuudha walii galtee kana mallatteessuuf barreeffama seera barreeffamaan as keessa kaa'ame kana jechuudha. Seera kana isaanii walii galuuf jechuudha asirratti gadi buutanii ayaa garii bakka jedhu kana cuqaastanii mallatteessituu jechuudha. Eeyyee waliif galla waan jedhamu jechuudha. Ayaa garii gootuu jechuudha yeroo tokkoof irratti cuqaastuu jechuudha. Sana booda jechuudha kallattimaan gara fuulduraa deemaa jechuudha. Haala isin argitan kanaan ni eegganna jechuudha. Mallee hanga inni step itti aanutti nu dabarsu jechuudha. Hordoftoota kiyya step baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Email keessan bilbila tokkorraa gara bilbila tokkootti dabarfatu ni dandeessu jechuudha. Sana booda kallattimaan email keessan
keessatti isin deebisaa jechuudha hordoftoota kiyya emaila amma bannee tuqaa sadeen kanarratti yoo cuqaasne ni argannaa jechuudha sana booda jechuudha haala kanaan nu dhufa tuqaa sadeen irratti yeroo nu cuqaasne suuda jennee yoo harkisne settingii ni argannaa settingii ka jedhu irratti yeroo nu cuqaasne jechuudha kallattimaan emaila nu keessaa qabnu jechuudha nu fidaa jechuudha fakkeenyaaf amma duraan illee waan banadee qabuuf heddummeessee naa fide jechuudha isin yoo haaraa tokkicha san qofa banattan jechuudha bilbila haaraa irratti waan ta'eef isii san tokkitti qofaatu asirratti isiniif mul'ata jechuudha haala kanaan emaila keessan bilbila tokkorraa bilbila tokkotti dabarfatu ni dandeessu jechuudha karaa isa lammaffaa settingii keessan leen dabarfatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyyaa isallee isin argisiisa nafaana bu'a settingiin isa kana yeroo tokko ofirratti kilik goonee gara fuulduraa deemnaa jechuudha sana booda settingiin haala kanaan nu dhufa suuta jennee ol harkisnee jechuudha asirratti Google bakka jedhu kanarratti ni cuqaasnaa jechuudha yeroo nu irratti cuqaasnee kallattimaan gara fuulduraa nu oofaa jechuudha fakkeenyaaf duraan banee waan fayyadamaa jiruuf jechuudha akka haaraa sanitti naa hin fiduu jechuudha sanillee adda baaseetiin isinitti himaa jechuudha fakkeenyaaf isin haaraa bilbilli kun bilbila haaraa yoo ta'e jechuudha haala kanaan isiniif hin fidu jechuudha asirratti amma kiyya email akkanan keessaa qabu natti himaa jira jechuudha nama isin jalaan dhosse malee jechuudha hordoftoota kiyya email akkan keessaa qabu kun asirratti maqaa email kiyya naaf kaayee jira jechuudha keessan maqaa email keessanillee isiniif hin kaa'u jechuudha ani duraan email asirratti banee waan itti fayyadamaa jiruuf haala saniin naaf fide jechuudha isin haala saniin isiniif hin fidu lammaffarratti illee Google bakkuma jedhu cuqaastanii jechuudha sana booda haala kanaan mata duree kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha Google bakka jedhu irratti eega cuqaastan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha emaila yookaan lakkoofsa itti guutii isiniin jedha akkuma karree fuusan jechuudha garaagarummaa tokkollee hin qabu jechuudha hordoftoota kiyya adda baaftanii akka isin beektaniif malee asirratti emaila keessan isa sirrii jechuudha itti guutuu jechuudha ani amma emaila argitan kanaan itti guuteen jira kun emaila kiyya guutuu jechuudha haala kanaan emaila keessan isa sirrii eega itti guutanii xumurtanii neekistii ni jirti neekistii bakka tutana cuqaastanii jechuudha sanboota paaswordii isin gaafata paaswordii keessan itti guutanii tuma neekistii gootanii jechuudha kallattimaan bilbila keessan haaraa irratti dabarfattu jechuudha akkuma reefun tana kan gamas irratti guunne yookaan karaa emaila keessan itti guutee isin argisiisan step masaniin itti guutuu jechuudha lakkoofsa keessan illee isin gaafata lakkoofsa yoo barbaadan itti guutanii yoo barbaanne skip gootanii tuma bira darbitanii ayaa garii gootanii jechuudha waliigaltee mallatteessitanii sanbooda kallattimaan bilbila haaraa irratti dabarfatu ni dandeessu jechuudha anama fakkeenyaaf emaila wal fakkaataa asirratti banuu waan hin barbaadiniif jechuudha neekistii godhuu saniif hin dhiisee afaaniin isinitti himee jechuudha haala kanaan emaila keessan steepii baay'ee salphaa ta'e kanaan bilbila keessan haaraa irratti emaila keessan dabarfatanii itti fayyadamuu ni dandeessan osoo nama tokko hin gaafatin jechuudha viidiyoo kana jalqabaa kaaftanii hanga dhumatti yoo kan daawwattan ta'e boodarra harka keessaniin emaila keessan bilbila keessan yookaan kompiitara keessan irratti bilbila duraanii bifa haarayaan irratti banatuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya egaan hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsarra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuu fi akka warraa baratanillee abdii guutuun qaba maarree isinilleen viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii keessaa bahuu duwwaa osoo hin taane chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe bakka jettu tana tuttanii subscribe gochuun mallattoo all notificationii tanarra kaatuu hin dagatinaa mallattoo tanarra kaayyatuun viidiyoon nu guyyaa guyyaan gadhiifnu ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf isin gargaara kanaafuu all jettu tanarra kaatuu hin dagatinaa isinin jenna akkasumallee obboleeyyan hanga ammatti viidiyoon keenya yookaan baroomsi keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuun viidiyooleen barnoota baay'eetu as keessa jira waan bilbila keessanii wal qabatu hundaa'u as keessa isiniif kaayetiin jira gaafii isin komantii irratti na gaafatan hundaa'u akkeessan ilaaltanii waan barbaadan sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha akkasumallee obboleeyyan hanga ammatti chaanaala keenya lammaffaaf maatii hin ta'in dhuma chaanaala Oromaan jalatti gadi buutanii jechuudha Oxygen Media Network ka jedhu kana ni argattu jechuudha chaanaala keenya lammaffaadha subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isinin jenna chaanaalli kunillee chaanaala baroomsaati bal'inaan gara fuulduratti baroomsa asirratti illee kan isiniif dhiyeessu ta'a waan isin gaafatan hundaa'u deebii keessan asirratti kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha bifa viidiyootiin kanaafuu subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa namoonni hanga ammatti hin barin baraan isinin jedha chaanaalli kunillee chaanaala keenya jechuudha akkasumallee viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatinaa bakka isiniif hin galiin komentii jalatti naaf barreessaa hiriyoota keessaniif garee adda addaa irratti chaanaala keenya share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna viidiyoo narraaf qopheeffadhe asumarratti xumurama viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaa